Nagaa keessanii kuni qophii Itoophiyaati. Qophii Itoophiyaa torbee kanaatiin nama tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee tanan jira. Egaa keessummaan keenya har'aa saba Shinaashaa bakka bu'uudhaan naannoo sanatti afaan Shinaashaatiin nagaa akkamitti wal gaafatu akkanumas immoo aadaa saba Shinaashaa waan tokko kaasuudhaan isin barsiisuudhaaf egaa an keessummaa taasifannee asitti qabannee dhiyaannee jechuudha. Kanaaf isinis hanga xumuraatti eessayyuu akka hin deemne nu waliin turaa isiniin jenna. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan eeddi. Mee daa'immanii wal dubara. Egaa ani maqaan koo Kabbabuu Taaddaseen jedhama. Saba Shinaashaa irraati. Akkuma beekamu egaa OBN keessatti gaazexeessituudha. Eeyyeen daa'imman egaa afaan Shinaashaatiin nagaa nuu gaafadhume. Tole egaa afaan Shinaashaatiin egaa attam jirtu jechuudhaaf aaqoe jeeniitne jedhama. Ganamoo ta'e akkam bultan jechuudhaaf jeen qeertee jedhama. Gara galgalaatti yoo ta'e immoo attam ooltan jechuudhaaf jeen jinirtee jedhama. Mee uffanni kun maal jedhama? Faayi mormatti keewwattee, harkarratti qubarratti keewwattee hoo maal jedhamame? Tole egaa akkuma egaa saba kaanii sabni Shinaashaas uffata aadaa kan isa ibsu qaba. Akkuma agartu kana gamma kanan uffadhe sabni Shinaashaa owwaayyaana ta'uufaa egaa uffatuma aadaa inni qabu jechaadha. Isuman uffadhe kana fakkaata. Ittaan egaa uffata aadaa ennaa jedhamu wayaama qofaa miti. Waan numti nama babbareechuus kan olumaan uffatan jira. Akka agartu kana gurra koorras waa uffadheera, morma koorras jira. Faaya miidhaginaa. Hayyee quba koorras jira. Innaani morma koorraa kaasu itti meeraga uffanni kuni. Maa jedhama? Nemi tahaa jedhama. Nemi tahaa. Nemi tahaa jechuun uffata aadaa jechuudha. Nemi tahaa jedhama. Nemi tahaan kun yookaan borii faaraa sin jedhama. Borii faaraa jechuun uffata Shinaashaa jechuudha. Direct translation isaa afaan Oromootiin ennaan hiiku jechaadha. Borii faaraa jedhama. Uffaticha ennaa uffatan egaa haadholiin warri ijoollee horatan ennaa isaan uffatanis ennaa reefuu ijoolleen dubaraa ennaa isaan uffatan warri hin heerumne jechuudha. Uffatanis gargari uffanni isaa. Inni uffadhe kuni warra ijoollee horatee heerumee mana haadholiidhaaf kan ta'u. Egaa akka isin argitan kana kun asiiti. Kuni baqqaluun kun kuulli isaa kuni gara duubaatti gara fuula duraatti kuula hin qabu. Garuu intalti tokko gana inni heerumne yoo ta'e dubara taate jechuudha. Naannessanii maku. Kuulli isaa walumaan gahaa guutuu ta'a jechuudha. Kun egaa agarsiistuu dubaraa fi haadholiiti. Nama heerume, nama heerumne, nama maatii godhate hin godhanne an jedhu ittiin adda bahu kuula kanaan jechuudha. Hayyee uffatuma aadaa kanaani nama heerumeef nama hin heerumne adda baasuun danda'ama jechuudha. Mee egaa kuulli kuni halluu gosa sadii qaba. Ani haadholii fi warra hin heerumne kunoo kuulli isaa halluun isaa kuni tokko moo gargari? Waluma fakkaata. Halluun isaa waluma fakkaata garuu kan warra hin heerumne guutuudha jedheera akkuma sila sitti hime jechaadha. Amma sitti sabbata hin hidhanne malee. Sabbata qaba. Sabbata illee qaba jechaadha. Sabbata hidhatu warri hin heerumne sabbata hidhatanii gara fuula duraatti akkas. Warri hin heerumne. Hayyee warri heeruman immoo inuma akkasuma maraadhaan hidhatu jechuudha. Malee gadi rarra'u jechuudha sabbatichi. Gadi rarra'u jechaadha. Uffatuma isaaniitiin adda baasuun danda'ama jechaadha. An biraa immoo mee halluun kuni gosa sadii jira afaan Shinaashaatiin halluuwwan kunoo maal jedhamu? Haa ta'u asumatti kaasteetta kun akka beekamu kun amma diimaadhaani tsaari biraa jedhama. Halluu jechuun tsaaraa jedhama. Hayyee tsaaraa jedhama. Halluun akka waliigalaatti tsaaraa. Tsaaraa jedhama jechaadha. Kuulicha jechaadha. Tsaari biraa jedhama. Kuula diimaa jechuudha. Tsaari natsaa jedhama. Natsaa jechuun adii jechuudha. Kuula adii jedhama. Ziyeetka jedhama. Kuni tsaaroo ziyeetkaa jechuun magariisa jechuudha. Egaa kana fakkaata akkati agartu kana sila kaasuuf yaalleerra.
amma gara faaya mormaa farkaattaa deebinu. Farkaattaa deebinu. Egaa akka agartu kana kun afaan shinaashaatiin awunsaa jedhama. Awunsaa jedhama maqaa isaati. Hundi isaallee awunsaa jedhama. Garuu biimbii awunsaa jedhama kun. Biimbii awunsaa jechuun warqee mormaa jechuudha. Biimbii awunsaa jedhama. Awunsaa jechuun warqee jechuudha. Kuni kanaafi warqeerraa waan hojjetame jechuudha. Warqeerraa waan hojjetamu jechaadha. Warqeerraa waan hojjetamu jechaadha. Egaa haadholiin saba shinaashaa morma isaaniitti warqee hidhatu. Warqeen isaanii hidhatan immoo walumatti qabamee utuu hin ta'in kun ammasiin baqfamee uffatu jechuudha. Asirratti meegaa an haadholii warra heeruman hin heerumne inni adda baasne daa'imman itti himuu qabna waan ta'eef warqee kana mormatti kan kaawwatu haadholii qofa moo warri hin heerumne illee keewwachuu danda'u? Egaa dhugaa dubbachuu fi warqee kan keewwatu haadholiidha. Dubarri hin heerumne warqeen keewwattu. Maaliif eessaayyuu fiduu hin dandeessu jechaadha. Warqeen kan kaa'amu hiika qaba. Dargaggeessi tokko dubara tokko fuudhuu innaa barbaade ilaallatee fuudhani. Waa ilaallatu haadha warraa fuula duraa sanaaf isheen ilaallatu sanaaf warqee itti hidhaa jechuudha. Kanaaf warqee kanaa abbaa manaatu gaafa fuudhudha jedhu haadha manaa isaatti hidhataa jechuudha. Hayyee warqeedhaan ilaallata. Warqeedhaan ilaallatee warqee itti hidhee fuudha. Kanaafuu kan hin heerumne warqee hin keewwattu jechuudha. Kana keessatti kan hubatamuu barbaachisu maal sitti fakkaate? Warri tokko warri kan qabeenya qabu ijoollee isaatiif warqee tokkittii kana ishee akkasii kana hidhuu danda'a. Akkas guutuu kana odoo hin ta'in ammas ga'a odoo hin ta'in takkittii kana jechuudha. Takkittii kana ijoollee isaatti mana keessaa gaa warqeen xuruudha jedhamani. Morma dubaraafis haa ta'u ilmootaafis haa ta'u inni hidhu qabeenya qabu ta'ee itti hidhuga. Agarsiiftuu irraa qabeenya qabu. Garuu akkasa kana baay'ee miti jechuudha. Abbaa warraatti dubara sanaa fi kan ishee ilaallatetti warqeetti hidhaafi. Mormatti isinidhaa. Kun akka agartu kana gurratti isinidhaafi harkatti isinidhaafi. Mee hanqubaa kun maalidha? Hanqubaa kunis yaa'u kishee awunsaa jedhama. Yookaan takkas qubeelaas hin jedhama afaan shinaashaatiini. Akkuma afaan Oromootiin qubeellaa inni jechuudha. Qubeellaa warqee jedhama. Qubeellaa jechuun kanuma harkatti keewwatamu jechaadha. Kishee awunsaa jedhama. Inni gurra kanaas waazii awunsaa jedhama. Waazii awunsaa jechuun warqee gurraa jechuudha. Warqee gurraa jechuudha. Akkasuma torshisiisanii abbuma warraatti haadha warraa isaatti hidhataa jechuudha. Haadha manaa isaa miidhagsiitu. Gaariidha. Faaya baay'ee miidhagudha. Kuni kootti ani hin qabuyyuu maraa lama taate malee kuni maraa 4-5 hojjetame. Innumaan akka sila sii kaase sana abbaan warraa intala tokko inni irraa ilaallatu sana warqeen wajjin dimbaa jedhama. Dimboo yookaan ambaarii sanuun jennu. Ambaarii dimbaa birriidha kuni. Birriidha hojjetama. Maraa 5. Maraa 5 jechuun an akka kanaa 5 yookaan 4. Tokko 2 3tti kanatti dabalama jechaadha. Harka lamatti hidhatus. Masqaliinis jira kanuma birriidha hojjetamu. Masqaliin kunis hojjetame. Masqalee guddaadha. Masqalee ambaarii masqaliyaa jedhama. Harkattis mormattis birriumti warqeen dabalate. Masqaleen ammas itti gaa masqalichaan keewwatti irratti warqee keewwatti gurrattiin keewwatti halkattiin keewwatti ammas ambaarii keewwatti kan hunduma itti dhiyeeti kan ilaallachuu danda'u jechaadha. Egaa gara faayaatiin kana fakkaata. Gaadhuun dheeraan nogo waan daa'imman waa hedduu nurraa barachaa jiru yenneeti yaarnaa amma immoo nyaanni aadaa naannoo keessanitti beekamu nyaata aadaa maal jedhamudha maalirraa hojjetama akkamitti hojjetamame? Tole egaa nyaanni aadaa saba shinaashaa biratti nyaata aadaa isaa kan qopheessee fiduu kabajaman keessummaan ennaa namatti dhufuufaa ammas ayyaanuma addaa ennaa ta'uufaa. Toshama innis beedi mishaa jedhama. Beedi mishaa yookaan borii mishaa ammas ila borii tahaan jedhani ammas borii mishaa jedhama. Nyaata saba shinaashaa akka jechuuti. Innis maal jedhama? Egaa afaan Oromootiin illee cororsa cumboo sanuun jennu sana sabuma shinaashaa birattis. Simbirattis nyaata aadaa beekamaadha jechuudha. Beekamaadha garuu xiqqoo ishee dhiyeessii irratti gargari.
innaa qophaa'u olma fakkaataadha kan ittiin qophaa'u dhangaan irraa qophaa'u fa'a bukaa'ee akkuma har'aa kana bukeeffamee akka boorii kana fa'a tolchama garuu nyaanni aadaa shinaashaa kun cumboon kun dhadhaa baaduu irratti dabalatee lukkuun waadamtee akka harreessootti egaa hin kukkutamti inni waadamee dhadhaadhaan qocqoccaadhaan walitti makamee bakkuma baaduu iddoo sanarra kaa'anii walumatti nyaatu jechaadha. Ani garuu gorora kiyya coccobsaan jira ijoollee. Isinis akkuma kiyya nyaanni kun odoo ijaan agarree qophaa'ee nyaanne jettanii ni hawwite dheetana nabdadha. Ani garuu nyaata kana odoo nama argadhee nyaadhee baay'ee natti tola. Maaliif kinoo amma gorora coccobsaan jira jechuudha. Kanaaf gara fuulduraa immoo nyaata aadaa kana tolchinee odoo daa'immanitti agarsiisne maal isinitti fakkaata? Tole ni dandeenya. Ijoollee egaa waadaa galfannee jirra. Gara fuulduraa immoo nyaanni aadaa saba shinaashaa akkamitti hojjetamaa kan jedhu immoo hojjannee isinitti agarsiisuudhaaf egaa waadaa nu galanii jiru. Kan isinitti agarsiisnu ta'a jechuudha yeroo biraayii. Aadaan ofii agarsiiftuu ofiiti. Daa'imman aadaa isaanii eeggatanii wantuma isaan godhan birattillee aadaa isaanii baruun dirqama. Kanaan dura maalti ture fuula duras akka inni deemuutti gochuu fi aadaa ofii eeggatanii adeemuun dirqama. Aadaa ofii irraanfachuun hin barbaachisu kan jedhuun dabarsa. Egaa ijoollee gorsa bareeda kan isaan isin gorsanii aadaa ofii beekuun baay'ee gaariidha. Aadaan ofii calaqqisiistuu eenyummaa saba tokkooti waan ta'eef kanaaf isinis ammumarraa jalqabdanii aadaa keessan aadaan egaa waa baay'eetu jira. Aadaa sirbaa jira, aadaan uffannaa jira, aadaan nyaataa jira. Kanaaf ammumarraa kaatanii isin aadaa keessan sirriitti beektanii guddachuu qabdu. Akkanumas immoo ijoollee egaa biyyi keenya Itoophiyaan biyya sabaaf sablammoonni hedduun keessa jiraatan waan ta'eef aadaa isaanii beekuun, afaan isaanii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaas namni tokko bakkuma tokko yookaan immoo naannoo tokko qofa miti kan jiraatu jechuudha. Bakkaa bakkatti socho'uun ni jiraata. Kanaaf asii kaatanii amma fakkeenyaaf gara naannoo biraa odoo deemtanii afaan saba sanaa beektoo ta'e aadaa saba sanaa beektoo ta'e wanti sin rakkisu hin jiru. Salphumatti saba san waliin walii galtanii jiraachuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Nutis kanaaf jenneet egaa har'aaf saba shinaashaa irratti xiyyeeffachuudhaan waa xiqqoo akka isin isaan irraa waa barattaniif kan isaan keessummaa taasifanne jechuudha. Gara fuulduraa immoo saboota garaagaraa akkuma kana isinii affeeruudhaan waa xiqqoo aadaa isaanii, afaan isaanii, eenyummaa isaanii akka barattan kan taasisnu ta'a jechuudha. Nutis qophii Itoophiyaa keenyaaf har'aaf aaddee Kabbabuush yookaan immoo gaazixeessituu Kabbabuush keessummaa godhannee kan isiniif dhiyeessine kinoo xumurreeti jirra. Torban qophii biraan agaa walagarrutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Isinis mee daa'immanitti nagaa nuuf dhaama. Egaa ijoollee har'agaa waa'ee saba shinaashaa waa xiqqoo isiniif jedheera. Fuula durattis waadaa kunanne egaa amma wal arginutti nagaan ta'a.